Harallee Arabiyaa Majlisii hedduu bareeduu fi kwalitii ta'e jechuudha. Qabadhee isin dhufeera akkuma isin argitan kun Arabiyaa Majlisiin kun carqiin isaallee carqii xuriin irraa beeksisu miti akkasuma carqii yabbuu kwalitii ta'e jechuudha. Baay'ee bareedaa fi carqii oriijinaal irraa hojjetame jechuudha. Abbaa titinasii 40 maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Carqiin isaa carqii layyatti jedhe jechuudha. Namni hedduu jaalate kan as biratti jechuudha akkuma isin argartan kan Arabiyaa Majlisii akkana bareedu kana bakkuma daradarame kanatti namni sadii haga viidiyoo daqiiqaa viidiyoo waraabannu keessatti nama sadiitu ajajate jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Akkuma isin argartan kana Arabiyaa Majlisiin kun waa baay'eetu wanta adda isa godhu jira. Tokkoffaa irratti carqiin isaa jechuudha carqii kanaan dura hin hojjenne carqii hedduu kwalitii ta'e jechuudha. Layyatti kan jedhe baay'ee bareedu jechuudha. Carqii kana dhugaa yoo dubbadhe filannoo kiyyaan hojjechiise jechuudha. Akkuma isin argartan kana obboleettiin tiyya asirratti dhiisee adaraa waan gaarii na hojjechiise filannoo keetii wanta qalbiin keessa jaalatte naan jette kana hojjechiiseef jira. Maashaallah hedduu bareeda osoo asii hin kaasin jechuudha. Warroota onlaayinii osoo hin taane warra akkanumaan jechuudha. meeshaan ajajatan hin jirani warroota akkasii sun nama sadiitu ajajate jechuudha. Warra onlaayinii osoo hin taane warrummaan keessaan meeshaan ajajatan nama namarraan akkasii ajajatan baay'ee jira waan ta'eef arganii viidiyoo yeroo nu waraabnu jechuudha nama sadiitu ajajate maashaallah jedheen jira. Kana haa ta'uu fi hedduu bareedaa akka jaalatte obboleettiin tiyyallee haala gaariidhaan hedduu bareeda. Mitiriin isaa mitirii 11 fi saantii 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washaman kafuun jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna. Isin biraa jiraatochaa harallee Arabiyaa Majlisii hedduu bareedaa ta'ee fi kwalitii ta'e qabadhee isin dhufee jira. Akkasin jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba. Ashamar kafuun warroonni kiristaanaallee isin jecha yoo irraanfadheef dhiifama guddaan irraa ta'a. Hedduu isin jaaladhaa isin kabajaa. Jaalalaa fi kabajaan kiyya bakkuma jirtanitti isin biraa jiraatochaa. Arabiyaa Majlisiin kun Arabiyaa Majlisii baay'ee kwalitii ta'ee fi hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba. Asumaan subscribe like share gochuuf hin irraanfatinaa isin jedha. Akkuma sargaa agartan kana Arabiyaa Majlisii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Kan qabadhee isin dhufee akka jaalattan ani abdii guddaa isinirraa qaba. Isinillee yoo jaalatan keessan jechuuf hin irraanfatinaa isin jedha. Asumaan wanti isinirraa eegamu viidiyoon kiyya kun akka asirratti naa ilaallamuuf laayikii tuqaa isiniin jedha. Warroonni maamila kiyya taatan hiriyoota keessan irraa share gochuudhaan akka namni sunillee isinirraa fayyadamu taasisaa isiniin jedha. Warroonni haarawaa taatan ammoo asumaan subscribe godhaa isiniin jedha. Maaliif har'a zulaan akkanatti uffata dardarrabattee baatee jechuun keessaniin oolu. Har'a akkuma isin argaa jirtan roobni roobee jira. Maashaallah shashamannee roobni roobee jira jechuudha. Akkasuma guyyaan har'aa roobee jira jechuudha. Maashaallah rooba roobee ture jechuudha. Shashamanni maashaallah jedhee jira. Yeroon kun yeroo roobaatii miti bonaallee namoonni jedhu hin dhabamani. Garuu akkuma naannawaatiin akkuma naannoon hunduun garagara ta'een shashamanni keessatti midhaan illee yeroo lama faca'e jechuudha. Akkuma isin beektanii sababa saniif jecha yeroon tokko kan faca'ullee dhiyaachuu hin oolu natti fakkaata. Garuu ani irraa hin beekullee akka sababa saniif illee roobni deebuu danda'a. Roobni garuuyyuu roobee jira jechuudha. Maashaallah akka gaariitti roobee jira. Akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda Arabiyaa Majlisii kanatti yoo deebine ammoo Arabiyaa Majlisiin kun hedduu bareeda jechuudha. Karariin isaa kuni kararii nama hunda ija seene jechuudha. Waan isin garramu wallaahi asumatti jechuudha. Bootuma daraadarame kana nama sadi ajajate yoo jedhine namantan daqiiqaa muraasatti baay'ee jaalatanii namni tokko fa'a nutti gurguri jedhanii baay'ee nu kadhatanii dubartii wayii jechuudha. Baay'ee nu kadhatanii nu garuu gurguruu hin dandeenyu. Sababni isaa ajajaan hojjetame baay'ee as chokkaayidhallee itti muddamamaniiranillee garuuyyuu ajajarratti dafee hin bane xiqqoo turee jira jechuudha. Naannoo baatii tokko olii ture jechuudha. Sababa saniif as gubbaa kana mastaawotiitu iyyuu gala wanti isin beekuu qabdani. Gubbaa isaa kanarraa mastaawotiitu gala. Kun ammoo teebilii isaa guddichi hin jira. Teebilii isaa guddicha hin baasne mastaawotii irratti hojjechiisuuf maxxarsisuu deemsisne jechaadha. Sababni isaa maaliif mastaawotiin Addis Ababa irratti hojjetamee hin dhufu namoonni jettanillee hin dhaabamtanii. Sababni mastaawotii achitti irra hojjechiisuu dinneef karaa fagoo hagana fagaatu kana deemee wanta dhufuuf jecha
hin caccaba jechuudha argitanii tiraasii kanarraa isin mul'isaa jira fakkeenya carqii isaa asirraa isin mul'isaa jira jechuudha carqii kwaalitii ta'uu fi carqii bareedaa ta'uu isaa akka hubattaniif baay'ee isin itti mul'isaa jira jechuudha akkuma isin argitan kana isinuu ijji keessanuu argaa jirti dhugaa dubbachuuf silkiin kiyya jechuudha kaameraa achumarraa homata akka wanti inni qayyaru hin jiru anammoo yeroo waraabu jalqabuma jechuudha kaameraa noormaanii islaami noormaanii jechuudha noormaanii kaameraa noormaaniin waraaba malee homata akkaanuyyuu miti ka waraabu jechuudha silkii kaameraa osoo hin jedhu kaameraa osoo hin taane silkii mata'ee kaameraa isaa kan ormaanitti waraaba boodiin isaa gara keessi kana jechuudha makaddaan isaa fedhuma keessa nam tokko yoo barbaadan ka ziippiin itti makaddaan isaa ka ziippii qabu kanaan isin ta'uu danda'a namoonni barbaadan ammoo tokkiin illee hin jira ka ziippiin qabne tokko illee jira isin hin ta'a namoonni barbaadan ammoo ammallee ka jidduutti amma addaan muramutu jira isaan isin ta'a boondidii kana ta'e jechuudha aynata baay'ee fi akkaataa baay'ee qabaa miti akkasii isin hojjetama jechuudha Mashallah akkana fakkaata jechuudha Arabaan Biliisiin kennarraa namoonni jaalatan jedha suniin jedha akkasuma kana qofaan osoo hin taane waan layyatti jedhallee hojjechuu dandeettan barbaadan hin dandeettan jechuudha sumaan boondii Arabaan Biliisii kanaa isin mul'isa haga danda'een jechuudha kanaan dura hin beektanii irraa baasee ol qabee isinitti mul'isa amma garuu hin dandeenye baay'ee ulfaata waan ta'eef hin dandeenye jechuudha Akkas rabbi keeraa haa godhu walumaa galatti du'aayi naa godhaa isiniin jedha. Maashaallah Arabaan Biliisiin kennarraa kan fakkaata yoo jaalatan jechuun irraanfatina. Kana qofaa miti jechuudha mitiriin 11 fi saantiin 13 hangatti matana namoonni jedhullee dhabamuu danda'a. Garuu mitiriin lamaas keessa hin galle xumura irratti isinirra mul'isu isin mul'isuun kiyya waan hin oollee fi xumura irratti hin argitan jechuudha. Xumura irratti isin mul'isa waan ta'eef hin argitanii. Namoonni barbaadan maggarajaan isaallee isiniif hojjetama jechuudha. Maggarajaan isaa lamaan kana keessa tokkochaan hojjetama yookaan silverii kana yookaan ammoo kararii bulee kanaan jechuudha. Karaan barbaadan isin hojjetama jechuudha. Maaliif kararii lachuun hojjetta hojjetan akka lachuu irraa maachii ta'a jechuudha irraa deema jechuudha. Silverii illee akkuma isin argatan kana kararri silverii waan of keessaa qabu silveriin irraa deema. Karariin biraallee irraa deema jechuudha akkuma isin argatan kana namni hunduu laalaatu man bira taratuun illee osoo maalaaltu akkasitti lafaan dhoofte jechuudha baay'ee jaalatanii namni kararii kana jechuudha dhugaa dubbachuu fi nama hedduu ija seene jechuudha maashaallaadha. Akkasii namni fudhatullee asuma bira duuba kana jiranii nama hajjabatu kana waanta ta'eef bakka namni qalbiin isaaniillee kinu nama molga dhoofaran kana waan ta'eef qalbiin isaaniillee baay'ee gammadee akkuma arganiin jaalatanii ammoo namni wanta wayii kan jaalannu bakka ilaalcha nama tokko laalleeti jechuudha keessi keenya ka sanirratti nu gogga'u jechuudha kinoo injira siniin jedhee ture mitiriin lama lafa jira siniin jedhee ture kinoo kana jechuudha kun makaddaa gubbarraa jechuudha makaddaa gubbarraa kana irraa achi baasee isin fuudhee isinitti mul'isa jechuudha kinoo kana jechuudha ka jalaa kun mitiriin lama kun ammoo madaggafaa isaati jechuudha. Akkanatti mitiriin lama kunillee lafa hojjetamee jira ka daradarame mitirii 9 fi saantii 13 jechuudha ka daradarame kuni isaa walitti mitirii 11 fi saantii 13 ta'a jechuudha. Mitiriin takkatti mee keessa jechuun keessaniin oolu yeroo hundaa isin waan hima yeroo irraanfattaniif garuu sagalee kiyya irra dhiibee dhaggeeffadhaa isiniin jedha ammoo jalqaba irratti miti ka himu jechaadha macarrashaa irraa hima maaliif jennaan waa'ee Arabaan Biliisii kana waa'ee meeshaa irraa erga haasanii booda gatii isaati aanan sababni isaa saniif jechuudha yeroo baay'ee yani macarrashaa irraa hima jechuudha xilaa as keessa godhataa jira dhiifama xilaa waan rooba keessa dhufeef jecha waan roobaa tureef jecha roobaa ture isiniin jedhee xilaan dirqama waan ta'eef akkasii sababa saniif mitiriin takkatti abbaa 12 birrii 12,500 jechuudha namoonni jechuu barbaadan jedha.